Maal barsiisa? Dirqama osoo ta'e isaabe bor barreessine laamma nan dadhabe maal hojii humna hojjechuu wayyaam. Obbo Xaafaa tokko dhukkubaadhanii akka waa gargaartan barbaadne silaa namni nuyi qabnu sinu. Meeqa silaa maan qabu ani hubadhee meeqa. Dinnichi hin jiru. Barsiisa. Wanta tokkicha isinitti himu lubbuu isaa harka koorra hin jiru. Seenaawwan ittiin barreessuu, seenaawwan ittiin barachuudhaan nu fayyada afaan Oromoo. Abbi dhufee barachuu barbaade dhufee barata malee ani maali ulee nan barsiisa. Sassatuun illee gaarii miti maatiin walumaan bulaa namni wal gargaareetuma wal utbeetuma wal jiraachisa. Daandii guddinaa. Daandii guddinaa. Kun hundumtuu nama eeggataa amma afaan banee hin qabanii isaan homaa hin qabanii. Hin dhedheeressiti shiinoo. Wanta hundumatti hir'isee tan kana Maali adaraa keessanidha waan gaarii bitaafi saanduquma seeraa gaarii isaa bitaafi laalatoo wantuma rirmi nyaanni. Maallaqa naaf kennamee gabaan deema. Maallaqa naaf gabaan deema. Maal taatanii? Maal taatanii maanni nama sadiin bulchaa jira. Nama sadiin bulchaa jira biyyaallee mani. Jaallattanii natti fakkaata. Gadi natti haasa'aa jirtu amma. Maaliin sitti taasisaa? Erga dubartoonni lamaan sun mana kana seenanii shunkurtiin hin barakatu, dinnichi hin barakatu, shiroon hin barakatu, barbarreen mul'achi jedhe. Isaa kanaaf daarri koo mul'achi jedheen irra. Amma qarshii naa kenna gabaan deema. Gabaa deemtu. Nan rakkadde simbira. Nan rakkadde. Eessa amma booddee barumsa qabna. Daddafi deebii. Ilaa argeera akka isaan isa kana baqatanii walii gadi fiigan immoo argaan jiru. Haa ta'u meeqa silaa maan qabu ani hubadhee meeqa. Dinnichi hin jiru, timaatimiin hin jiru, shunkurtiin hin jiru, qaaraan hin jiru, barbarreen hin jiru, shiroon hin jiru. Maaltu jira? Tokko hin jiru. Maaltu jira? Waan tokko hin jiru. Waanuma afaanitti dhulatan irratti godhanii bahanii illee kana silaasii geessa karaarraa nutti buurtee fiddee maal goona? Kun hundumtuu nama eeggataa amma afaan banee hin qabanii isaan homaa hin qabaniidha. Wanta isaanii ilaallee boorsa isaanii ilaallee. Yoo ta'e namni nama waa qabu namatti fidee nu gammachiisa. Harka qullaa nutti sassaabdee fida amma birrii waan hin godhu qaban. Dafee haaromsaan qaban. Ilaahi yaadoo kooyi ani simbiraan an gubadhe surreen koo gurgurama taana isa sinii gurguraaf daddabaan jira yoo amman amma barumsaa nan kaffalaa anqooqoo keenyatti nan kaffalaa ofii kooti ani jira nama bira dhaquu jira. Amma ilaa xixiqqeessi bitu hundasaa xixiqqeessi biti bakka akkuma bitamee jedhameetuma nurra darbu xixiqqeessi. Maaltu maalidha maayinniin? Haldala lama meeqatu ragalee nyaatan itti fakkaata. Qofaatti si hojjettaa aduanii xannee aduanii. Maali kana waaqayyo iyyuu maal jedhe? Aduanii duraan birrii 50 nyaannee jiraanne. Amma ilaa Kana waan as keessaa ilaa ashabooyi xiqqeessi mobii darbu xiqqeessi. Qorichaaf. Maarree xiqqeessi mobii. Goomma nama wanta ta'etu raafotettu kana hunda raafotettu kanas xiqqeessi mobiti. Dinnichas xiqqeessi mobiti. Hunduma isaayyuu xiqqeessi biti malee ani waan godhu hin qabu qaba. Kanaaf maal bitee maaliin bisi? Kiniin irraa deemu. Kiniin. Fireedhaan biti. Fireedhaan? Maal? Rakkoo qabaanii ofii kootti godhee. Maal taate? Hin dabaltan. Kiniini. Koot. Qofaatti naa bitan. Isaan wayii gadaan qofumatti durayyuu mi'eessiisni hojjaa. Dabala. Maarree. Maal simbira mataa qabadee ofii kuufin jira. Baastanii miti hin kennitanii maal rakkoo qaba? Baree. Ilaa ana qofaatti naa biti. Inni kuni amma barumsaati. Ani akkanumatti isin jala ol kaawwadde malee rakkoon qaba maaliif deengada meeqan Maal sassatu? Qabi. Silva. Kanuma agaa ishee kanaaf isin bitaa qomoo keessan ofitti sassattu.
Araqee naa bitan attiin. Nyaadhu minaan keessanis. Deemu bakka. Daddabi deemi immoo. Argeera gaafa argattanii ammoo boora akka namni dhukkubfatu hin beektanii boora akka manni barumsaa kaffalamu hin beektanii doofummaadhuma jalaa isin baasuudha adeem doofaa ta'aara ofii kooti. Egaa akkaataa kana walitti deebuu keenyatti baay'een gammadeera akkasuma waayit boordii bitannee jirra warroonni kaanoo sadii marree. Warra kaanii dhiisi isaanii gidiraa kanatu sammuutti kuufamuutti ka'e amma nuun kutanneetu makaane. Ishiinis akkas hin barbaaddi. Isaafi malee amma biyya buutee oduma deebuu dandeessu minaa wayii immoo maal filattee qaba. Qoonqoo oduma inni tuttammaati. Isuma minaan isaa fiduu buutee otuma dhufuu dandeessu hafte har'a beekaatti. Barumsichi bajjala darbuu hafte malee waan biraa miti. Warra kaanillee gorsinee akka itti deebistan kabajaa sin gaafadhaa. Maal rakkate nuun? Abbi badhila ani keessuma isheen barbaade kan sitti beekamti malee abbi dhufee barachuu barbaade dhufee barata malee ani maali ulee nan barsiisaadhee silaa amma abbaan manaa tokko namaa yaadee fi'e. Wantoonni nuyi barannu wanta afuridha. Isaanis maal isinitti fakkaate afaan Oromoo, herreega, Ingiliffa, saayinsii. Afaan Oromoon qubee afaan Oromoo wanta tokko ittiin barreessuu yookaan immoo ittiin dubbisuudhaaf nu fayyada. Herreegni immoo herreega waa tokko lakkoofsa lakkaa'uu irra kaasee akka walitti hidhuu fi hir'isuu baay'isuuti. Wantoonni nuyi sirriitti gadi fageenyaan ilaallu afaan Oromooti. Afaan Oromoon hin ilaalamne taanaan afaan Oromoo hin beektan taanaan sin immoo sirma iyyuu afaan Oromoo keessa hin jirtan. Waan tokko hin jirtanii ani yoo sin barsiise malee dhabuu maan jiree ifa nu godhi. Jechuun dubbachuun fi barreessuu fi barachuun afaan Oromoo keessa jira. Sin garuu hin baranii dubbisaan jirtanii barreessaan jirtan. Waan itti galaa jirtan malee waan keessa jirtan miti. Kanaaf afaan Oromoon seenaa tokko ittiin ibsuu, seenaa tokko ittiin dubbisuu, seenaa tokko ittiin barreessuu, seenaa tokko ittiin barachuu. Afaan Oromoon walumaa galatti baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee impoortaantidha. Waan sirriitti nu fayyadudha. Afaan Oromoon qubee afaan Oromoo abbaa caadaa agazaatti isinii barreesseen itti deebina isaa. Inni lammataa immoo herreegadha. Herreegni lakkoofsa lakkaawwii akkasumas hidhuu, hir'isuu, baay'isuu fi hiruu of keessaa qaba. Sun sirriitti wajjin baranna yeroo itti aanutti. Ingiliffa. Language it is very important. It is very important. Ingiliffi baay'ee barbaachisaadha. Afaan baay'ee barbaachisaadha. Afaan kamiyyuu walquunnamtii dhala namaati. Afaan waliigaltee meeshaa dhala namaati. Walumaa galatti inni nuun barannus meeshaadha jechuudha. Meeshaa jechuun akkasuma afaan tokko dubbachuun afaan tokko danda'uun Ingiliffummaan baay'isa wayii aga addunyaatti akka biyyaatti akka biyyoolessaatti Ingiliffi baay'ee barbaachisaadha. Biyya kam keessattuu Ingiliffa baruun, Ingiliffa barreessuun, Ingiliffa dubbisuun baay'ee barbaachisaa kan ta'edha. Maali eenyutu du'e yoo baratiin maali akka kanatti nutti roorrisiin ka'a. Wanta jiru nutti beekne malee amma kana yoo deessu maaltu fide? Okay. It is very simple. Kuni waan sin fayyadu isinitti maa jira malee wanta warra du'ee fi warra jiru keessaa jiraachuu hin qabu. Ingiliffi akkasidha. Addunyaa irratti illee afaan beekamaadha. Afaan ittiin dhalli namaa itti walii galu sadarkaa addunyaatti. Egaa inni dhumarratti nu hafe saayinsiidha. Kun jalqaba irra ta'uu qaba ture. Saayinsii jechuun qulqullina naannoo keenya, qulqullina dhuunfaa keenya, qulqullina maatii keenya eegu. Maalis hin galu wanti naan jedhu. Saayinsii naannoo jechuun qulqullina dhuunfaa keenya irraa kaasee akka qulqullina naannoo keenyaatti. Qulqullina dhuunfaa eegdan malee qulqullina naannoo keessanii eeguu dandeessan. Mana keessanii jalqaba. Gaadaa keessanii bakka isin jiraatanii. Mana keessanii qulqulleessitan malee gabbaatanii Walaanni kamitti jiramu mana? Walumaa galatti wanta inni kamitti mana jedha. Akkas miti. Maal wanta inni kamitti mana jedha? Maal tolseene? Waa'ee keessanii haasa'an jiran. Waa'ee qodaa keessanii miti kan hin jechaa jiran. Qulqullina dhuunfarraa kaasanii qulqullina naannootti darbu. Nuugal maali? Hinduudan jedhamu maali isin hin galuuni? Ilma nutti maartaaf keessaa fuutee ofoo heeddan malee nama eeguu hin dandeessan gabbaatee ittiin. Namannu eegaaraan ta'a. Namassin eegaara yookaan namassin qulqulleessaara jechuu osoo hin taane qulqullina dhuunfarraa kaanii kan naannootti darbu, kan walootti darbu jechuu kiyya. Kanadha malee wanti sun nu hubachuu qabdan sin qodaan ni qabnee sin qaama keessa hin miiccannee jechuu kan jiran. Akkas jedhi maal walii wallaallee mirraa ta'u. Kanaaf amma isa yeroo itti aanutti waliin barannaa har'a qubee afaan Oromoo aadaa gazaatti ni barreessee isa barreeffadha. Egaa daftara keessan baafadha. Very good, very nice.
Suuta di barreessi maanni. Eessa dattaree of saamtamoo? Asaan jira biteen. Barsiis. Barsiis. Infitte. 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 Maashin. Maaltu fide iskiriptara? Infitte. Hin qabdanii? Itti fayyadamtaa laata beekti oolu. Dhumaa hin dhumeenni. Biladhaa borutti. Maanni barsiisa kun? Hin tokkaati hoo? Iskiriptara. Mangistiin nu kennu. Hin dhedheeressiti ishiinoo? Mangistiin nu kennu. Maal dhositaa? Eessatti bartee iyyuu akkanatti? Duras baradheera. Eenyutu hin baranne dee? Qabachuun dadhabe malees baradhee. Itti naa buti maal? Danda'ama. Kan walii keessanii barreessaa gaafa qormaata sinni ba'a. Maali haadha manaa kooti miti maal alagaa maaliiti maal onatti himte waan rakkoo qabdu? Kan walii keessanii barreessaa gaafa qormaata sinni ba'a. Maali barsiisa? Haadha manaa moo? Okay. Xumurre. Haadha xumuree maali? Ittee maali? Ankoota irra guddaadha. Dafaa pireediin keenya nu jalaadha maala sa'aatiin keenya maala. Naa qabati. Itti tara. Akkamitti Maal gochaa jirtu? maali itti cufuu dadhabe? Akkasii galuuf Maal wanta achirratti barreeffama qaba isaa hafe. Bor barreessine laamma. Nan dadhabe maal hojii humnaa hojjechuu wayyaa? Dhugaa hojii humnaa hojjechuu wayyaa akka kanatti nama dadhabsiisa taanaan waan itti fakkaatu dhugaa itti cucufuudha. Amma muraasa naaf hammanaan dhugaa malee maal? akkaataa iskiriptoo ittiin qabattanuu isheetu sin jaalatu. Baga. Amma waa'ee bagaa miti dafaa xumuraatu isinitti qabamuu hin danda'u nama barannetti hin qabamu. Daanti jabaadha. Eenyu waraanuu kee diree maaliin barachaa oolle barumsa miti? Mooma akkamii maayinni natti akkamitti biree farankaan irraa nyaattaa? Tuffiidhama. Maal nutti qabame malee giddu gidduutti nutti taari maal? Akkasuma rakkoon qabama nu gaali kanuma nutti himi kana maal? Wannaan mana gaggoo barreessiin ishiitiin caala beekattaa? Fixxanii? Maal kamtu irra bareeda? Xumurtanii? Xumurree irree kamtu irra bareeda? Okay, amma immoo faarsuu isaa walitti seenna. Afaan Oromoo. Na wajjin waamtu hogganan waamu. Akkanan jedhe na wajjin jettu. Tole. Afaan Oromoo. Afaan Oromoo. Barumsa gaarii. Barumsa gaarii. Carraa argannee. Carraa argannee. Daandii guddinaa. Daandii guddinaa. Eegallee jirraa. Eegallee jirraa. Faanaa buburraa. Faanaa buburraa. Gama
gama keenyanii. Uleen qo'essa. Gama keenyanii. Hawaasa biyyaa. Hawaasa biyyaa. Ijaarree jirraa. Ijaarree jirraa. Jaarsolii biyyaa. Jaarsolii biyyaa. Kabaja keenya. Kabaja keenya. Maal irraa sirbaa waliin caalu isee inneetuma. Mana sirbaa jirtu moo daree kilaasii jirtu? Maal goona ree silaa maali silaa kunoo eshkuumeen mana sirbisiisaa jirta. Ittuma gooneetuma itti goone hin taa'anneetuma maali barsiisa. Sinillee hin qoostu. Qubeema kana keessaa ba'a wanti hunduu. Maqaan namaa, maqaan gandaa, maqaan biyyaa. Maqaan nama kamiyyuu asuma keessaa qaba. Maqaan wanta kamiyyuu asuma keessaa ba'a. Qubeedhuma isin amma akka sirbaatti wajjiniin olu taaltan kana. Namni jajjabaa miti isin. Mee baasa dabtara keessa maal barreessitan? Baasaa mee? Utaaltanii kaa kilaasii keessa. Namni jajjabaa miti isin. Arabiffan barreessaa oleeyyan. Maali adda baasi mee laali najjedee laa. Maal inni kun kan eessa fiddan? Eessaa fiddanii? Maalas maal anuma sin barreessitanii hin beekan. Ani kanan barreessaa olee kan eessa fiddan? Seenaa. Maali? Egaa akka gargaarsa kan dhufe obbo Xaafaa Boqo. Wayyoo. Dhiisa. Amma wanti nuti goonu saanduqa reeffaa bituuf immoo maal ganama akkasiis sassaabaa oolu. Isinis immoo dirqama. Maali sallee karoora du'aan qabu guutuu deema qarshiitu? Qarshii guutuu didi. Eenyu gargaarreen kanan gargaara? Ariifadhaa. Eenyu gargaarraan kanan gargaarre? Qame? Obbo Xaafaa. Maali? Hinduu adeemtee? Sanirraas waan ga'u hin beeknu. Maaltu gaallee miti narraa? Narrallee wanti ga'u hin jiru? Ilaa adaraa keessan waan gaarii bitaafi. Waan gaarii waan ta'e inni irratti boqotu maal godhu takka dhaqee si ani ashabootti hirriseen wanta hundumatti hirrisee tan kana sitti adaraa keessanidha waan gaarii bitaafi. Saanduquma seeraa gaarii bitaafi laala ta'u wantuma rirmi nyaan seeraan laala ta'u. Rakkoon qabu seetti agarsiifama gaafas. Maarree irraa fuudhi hunduma isaanirraa deemi fuudhi. Ani maatii hundaa walitti qabeessitti kenneen. Tole? Adaraa sitti kenne. Waama gaarii bitiif. Maali amma inni waggaa sinaa godhe. Waraana mobboo koo maali akkana? Ayi nama keenya osoo yeroo sana Maal jette barsiisa? Maal rakkoo jira moo? Maal isinan barbaada miti ganamas mana dhufee sin nabu. Maal naguma? Isuma nagaati. Obbo Xaafaa tokko dhukkubadhanii akka waa gargaartan barbaadnetti silaa namni nuyi qabnu sinuma ganda kanaa namni itti of abdannee karaa maallaqaas karaa yaadas nama jabaadha jennee namni nuyi fudhannu sinuma jedheeni. Waan an keessa rumbeettu amma hin dhukkubee? Hin dhukkubee bakka waan mattiin qoricha bitatan illee daban. Waan mattiin dawaa tokko bitatan illee daban mana yaalaa dhaqanii. Maal godhu namni yeroo qabatanii fayyadamanii maaltu rakkoo ta'e beektaa? Yeroo isaan harka yeroo akka waan badiitti akka waan harkaa fiiguutti akka waan isa baqatee fiigu wayiitti itti fayyadamu. Har'ammoo kun kan makaa deemtee akkanuma taataa maal godhu re'aan isa maali silaa jireenya koo beektaa? Ankoo jireenyi ani waasaan beekanii ani waan hin ta'e wallaalee ankoo awwaallameera. Namuma nuyi qabna jennutu sinii kaamee namoota tokko irraayis funaanan ture maallaqa waanuma ittiin mana yaala dhaqaniituma dawaadhuma tokko bitanillee haa ta'uuf jedhee tanas hin gaafachuu dhufe ganamas mana keessan dhufee sin nama isin mana jirtanii jedhani. Wanta na teechisuun qabu. Nama meeqattaa hin eegaa nama meeqan qallabaa mana keessatti hundi namaa uraa qaba qoonqoo uraa qaba hin nyaata ani waan akkanatti nyaatanii waaqnaa beeku ani nyaaddu midhaan hin nyaaddu ani harka ittiin bu'an midhaan ani guyyaan irra dedderbufaa jira ani akkanatti itti yaanii midhaan harkatti fixanii kunoo ofii kiyyaa walii gada fiigaa. Qoonqoo nama meeqattaa yaadare ammani kanarra dabarsee dhuguma dhugaadha ammani sammuutti namaa yaadu qaba amma barsiisa. Sinitti baay'atanii. Irrisaa nama lama yookaan tokkotti galchaa sadi maal gootu sin kana duucha. Waa'ee irrisaallee sin ilaallatutti rakkadhee waan jiraachifadha. Garuu yaadi meeti. Qoonqoo nama sadiitti osoo yaadu eessaa fuudhame filuun jetteeti innati. Akkanatti dhagaafatu.
sinuma illee kanan gara keessatti firmaatuma taatuuf jedhee waanuma ta'ee fidaa. Maali waan qabaattan najjeestaa maal ankoo mana kaayee tananii ankoo manatti ajjeesee ka'e maalan godhan ankoo manatti ajjeesee ka'e maala onqoo nama sadiitu mana kaayee na eeggata maanniidhaaf rakkoon qabu waan akkanatti iyyuu bilaan maal yaadde barsiisa maali akkanatti yaaduuf barsiisanii yaadan jenne Boruu sinis rakkachuu dandeessu. hin rakkadhu maali rakkina naa hojjuu gooftan maali mortamoo hin rakkadhu Maal namni wal gargaareetuma rakkoo wal baasa jedhee tananii kaa wal gargaarri maali gaafa namichi kun du'e boorraa ayii jechuurra amma gaafa inni lubbuudhaan jiru gargaaruu wayyu. iddoo du'e mu'aara Booda gaabbitanuu gaabbiin dhufu booda gaafa namni kun lubbuudhaan darbe ayii osoo gaafsan akkas godhee jiraatan jettanii. barsiisa wanta tokko isinitti himu lubbuu isaa harka korran jiru ani ankootuu wanta godhu bal'aadeeru ani ofii kiyya maali amma maali odoon cabse yoo qodaa namaa odoon cabse yoo maali harka duwwaan deemaa raaman maali eessaa fuudha eessaa dhufa manatti ani lakkaa'een waan meeqa godheen eessaa walitti fideen hin nyaadhu inni godhee ofii kiyyaa qabu buleen isaan jiraachisan ati immoo waan keessa koo beektuu fi irraa hafe maallaqni ettee na gaafatta moo eessaa fideen kaffala maa itti waan akkanaa na gaafatta yoo ta'an. Sassatuun illee gaarii miti kanan jedhee fi ollaadhuma tollaa wajjin fuudha. Ollaadhuma tollaa utubaa ollaadhuma tollaa jabeessa malee kana sin gaafadhe ani sin daffaruu koo miti. Hin qabu waan itti jabeessu hin qabu Haa ta'u qabaadhee nama nama hin qabu haa ta'u erga jettani. Maali? aleessaa fida itti maqaa waamamuu fedhu itti maqaa abaluurraa akkasitti fuudhettanii itti maqaa waamamuu hin qabu maal ana lubbuu sana akkaraa Maalan godhare maaliif maalin gochuu danda'a maaliif na deebisii nama maali yeroo qabutti hin kennaa yeroo hin qabnetti immoo kanuma. Osoo yeroo nan isinitti misan yeroo nan akkasitti karaa irratti dhaabisin gaafadhe san qarshii ittiin dawaa qoricha tokko godhatu gootanii fi jiraatanii har'a namni kun hin boqotu ture lubbuun jira ture erganni du'e erganni deeme erganni boqote erganni dachee kanarraa dhabame saanduqa gaarii jettaniini erganni du'e maal fayyada saanduqni gaarii gaafa inni lubbuun jiru maal gooneef